Waraanni adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF irra deebiidhaan meeshaa waraanaa hidhachuuf akka jiru murteessuu beeksiseeti jira. Yuuniyeenii magaalaa Suudaan Elfaashir qabateera jechuudhaan namoonni 60,000 ol baqatanii akka jiran beeksiseeti jira. Itoophiyaan galaana diimaa ilaalchisee Eertiraa waliin karaa nagaan furuufis waamicha taasisuun ibsameeti jira. Ashamarra kafuunee akka moltoo hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee isinitti himaa kan hangamaa isinitti immoo hangafoota oduuti amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Waraanni adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF irra deebiidhaan meeshaa waraanaa hidhachuuf akka jiru murteessuu beeksise. Waraanni TPLF buleeyyiin kunneen hooggantoota TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'elii fi pirezidaantii bulchiinsa naannichaa Jeneraal Taaddasaa Warradaatiin mormaa torbaan tokkoof turan. Hiriira bahuudhaan mormii isaanii dhageessisuu turanii meeshaalee waraanaa hidhachuufis qophii ta'uu murteessaniiti jiru. Hooggantoonni TPLF buleeyyiin kunneen immoo warreen kunneen hooggantoota finxaaliyyii jechuudhaan yaamanii aangoo isaanii tikfachuuf immoo lubbuu ilmaan Tigraay 60,000 lakkaa'amuun wareegamaniiti jirus ibsaniiti jiru. Aarsaa wareegama hin barbaachifne dhalataa Tigraay kafachiisuufis jechuudhaan wareegama dhalataa Tigraay tiksuufis immoo qabsoo isaanii eegaluu labsaniiti jiru. Akka loltoonni buleeyyiin TPLF kunneen jedhanitti kanaan dura loltoota TPLF aarsaa kafalchiiseef jirti jechuudhaan ibseera. Aangoo isaanis tikfatanii jiraatanii garuu gatii isaan hin barbaachifne bakka hin kenninetti waraanni Tigraay isaan biratti kabajaa fi gatii dhabee amma immoo ergama mallaqaa qabdu jechuudhaan dubbataniiti jirtu. Waraanni Shaabiyaa Tarsiimoo alkallattii waraana Tigraay dhabamsiisuufis lafa keenya duwwatti hafe qabachuudhaan kaayyoo isaanii kanaan dura waraana Tigraay TD Shaabiyaa jechuudhaan turanis yaadachiisaniiti ibsaniiti jiru. Dhaabbanni Yuuniyeenii magaalaan Suudaan Elfaashir qabatameera. Namoonni 60,000 ol qabatamuu ibseeti jira. Magaalaan Suudaan Elfaashir humna addaa Riippoortii Sappoortii Foorsiin qabamuun booda namoonni 60,000 ol iddoo sanii baqachuu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dameen baqattootaa ibseeti jira. Gareen Elfaashir magaalattii baatii 18 qabachuu beelaa fi dhukaasni hammaatee turuun booda haleellaa boodaan raawwatanii gabaasni ajjechaa jumlaa fi yakka namoota raawwachuun baheeti jira. Torbaanota darbanitti baqattoonni magaalaa Elfaashir irraa gara magaalaa Tawlii kiiloomeetira 80 fagaatoo deemanii jiraachuu dabaluun hojjettoota ibseeti jira. Namoonni baqachaa jiran kunneen immoo guddeeddii dabalatee seenaa dararaa hamaa kan irratti raawwatame ta'us dameen baqattoota yuunee dawoo fi nyaata gahaa baqattoota kanaafis dhiyeessuuf rakkataa akka jiru beekseera. Daa'imman hundi hanqina nyaataa rakkataa jiraachuus himeeti jira. Yeroo ammaa kanas immoo namoonni 150 ta'an magaalaa Elfaashir keessatti danqamanii akka jiraatan yaadamuun isaa ibsameera. Lixaan darfamuu keessatti immoo iddoo kanattuu waraanni baay'atee qabamee jiraachuun ibsameera. Milishaan ajjechaan jumlaa raawwatee jedhamee Abuu Luluun hidhaa garee Elfaashir irratti himeeti jira. TikTokii akkaawuntii Lul wajjin wal qabatu uguruufis BBC mirkaneesseera. Milishaan kun immoo akkaawuntii kana ofii to'ataa akka ture waan barames hin jiru jechuun ibsameera. Suudaan bara 2023 ture erga waraana biyyattii Elfaashir gidduu walwaansoon aangoo hammaachaa booda waraanni ijoolmaan jalqabamuus ibsameera. Waraanni kun immoo beelaa fi gudeeddaan sanyii lixaan darfamuu irratti mudate jedhamee sababa ta'eeti jira. Guutumatti biyyattii keessatti immoo namoonni 150 lolaa kanaan immoo du'aniiru kan jedhu immoo miliyoonni 12 ta'an immoo qe'ee isaanirraa buqqaaniiru jechuunis ibsameera. Kun immoo rakkoo namooma addunyaa isaa bal'aa akka ta'es ibsameera. Naannoo Elfaashir qabamuun ammoo qoqqoodaminsa biyyattii keessa jiru kan hammeessu ta'us himameera. Elfaashir lixaa Suudaan ollaa Kordofaan gara kibbaan kan qabatte yoo ta'u waraanni biyyattii magaalaa guddoo biyyattii Kaartum naannolee jidduu gala baha gara galaana diimaa jiru qabatee jiraachuus ibseera. Qaamoleen amma wal lolaa jiran fonqolcha mootummaa bara 2021 gara aangoo yeroo dhufanitti michuu turaniira. Ta'us immoo bulchiinsi siviilii biyyattii keessatti dhaabuu irratti waliigaluu hin danda'amne jechuunis gabaafameeti jira. Itoophiyaan galaana diimaa ilaalchisee Eertiraa waliin karaa nagaan furuufis waamicha dhiyeessite. Jeneraal Baalchaa Dabalee
barreeffama dhiyeenyaa kana baasen galaana diimaa daldalaa addunyaa fi tasgabbii naannoo fi daandii murteessaa ta'e ilaalchise Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti tumsi qabatamaa ta'uun barbaachisaa ta'us cimsee dubbateera. Itoophiyaan naannicha keessatti jiraachuufis dhaabbilee isheef galaana argachuun barbaachisaa ta'e kan ilaallatu yoo ta'u Eertiraa waliin tumsuu wal fayyaduu akka qabdu dhaamsa dabarseeti jira. Barreeffamni kun hooggansi Eertiraa amma pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii jalatti jiru qeequudhaan abbaa irree fi dinagdee biyya isaa irraa rakkoo dinagdee qabachuu ibseeti jira. Mootummaa Eertiraa hojii seeraan alaatiin tasgabbii naannichaa laaffisuu irratti mootummaan Eertiraa hojii seeraan alatti tasgabbii naannichaa laaffisuu irratti jiraachuus himateeti jira. Itoophiyaan seenaa keessatti galaana diimaa dhaqqabuu dhabuun ishee ammas yaaddoo ariifachiisaa ta'eeti jira jechuunis himameera. Jernalisti waamicha Itoophiyaan qaqqabummaa galaana diimaa irratti ifa ta'uufis dhiisutti balaa osoo hin taane dhugaawwan seenaa furuufis gara fuula duratti furmaata haqa qabeessa ta'e mirkaneessuufis dhiibbaa ta'us falmeeti jira. Maraatoonii Niiwuorkii dorgommii atileetii Qananiisaa fi Siifan itti eeggamuun himameera. Har'a dorgommii guddatu Niiwuorkii jira. Hawaasni atileetiksii jaalatus gurra qeenseetti dorgommii Qananiisaa Baqqalaa Illuu fi Kobicha irratti hirmaatan kan eeggatu ta'us himameera. Geensa lamaan waggoota 20 oliif dirree ispoortii fiigichaa irratti wal beeku. Har'a immoo maraatoonii Niiwuorkii kan riqicha 5 itti ce'u jedhamu kan irratti wal dorgommiin ibsameeti jira. Yeroo gabaabaa keessatti maraatooniin gortee fageenyichaa warqee olompikii kan injifatte Siifan Hasan dorgommii maraatoonii Niiwuorkii kana irratti immoo hirmaachuudhaan warra tilmaamaan guddaa argatan keessa jirti. Maraatoonii Niiwuorkii har'aa dorgomamu kana eenyutu mo'ata kan jedhu gaaffii kennu hundaati. Godina Wallagga Bahaa Giddaa ayyaanatti humnoonni mootummaa federaalaa namoota dhuunfaa haleellaa hidhattoota finxaaleeyyii fannoo qolachuuf meeshaa bitatan irraa hiikaa jiraachuu jiraattonni himan. Jiraattonni yaada isaanii kennan warri mootummaa federaalaa dahoo godhatanii fannoo tumsuun akkuma kana dura godhaa ture uummata qe'ee isaatti of tiksuufis yaalaa jiru irraa meeshaa hiikaa jiraachuus ibsaniiru. Akkasumas immoo qabattee waboo deeggartaa jedhuudhaan uummata qaama siyaasaa kamuu irraa waliin hidhata wayiitu hin qabne akeekee qe'ee fi isa irraa deddeebi'ee hidhattoota finxaaleeyyii fannootiin haleellamaa jiru tikfachuufis qabu irraa meeshaa hiikuu haleellaaf saaxilaa jiraachuus dubbataniiru. Isaan immoo faallaa finxaaleeyyii fi deeggartoota isaanii ifatti meeshaa waraanaa hidhatanii socho'aa irraa meeshaa wayita hin hiikne jechuun jiraattonni komataniiru. Mootummaan Oromiyaa bakkoota haleellaa hidhattoota finxaaleeyyii fannoo fi deeggartoota isaanii itti heddummaatu humna guddaa bobbaasuun nageenya uummataa tiksuun uummanni qe'ee isaanii akka tiksu ijaaruufis immoo hidhachiisuun humneessuun akka qabu kan eeran jiraattonni hidhattoonni finxaaleeyyiin fannoo sadarkaa isaanii nageenya uummataafis sodaa hin taane irraa ga'us akka qabu dubbataniiru. Hidhattoonni finxaaleeyyii kun adeemsuma tarkaanfii irratti fudhachuun isaaniifis warra isaan deeggan irratti meeshaa waraanaa hiikuu warra hin deddeebinee fi haleellaa raawwatee fi raawwachuus uummata irratti immoo dhumaatii geggeessaan seeratti dhiyeessuu akka qabus gaafataniiru. Yoo akkanatti hojjetame nageenyi waaraa kan mirkanaa'u jedhan jiraattonni. Egaa hordoftoota fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hanga ammaa waan nu hordoftanii nu daawwattaniif galata qabdan isin jecha miidiyaa keenya subscribe, like, share gochuudhaan maatii keenya taasisuu jedha.